Dhaabaati Finfinnee jirtaa ofitti hin fuutu. Finfinnee jira rakkoon hin qabu. Isiin achii baatee gara kiyyoo bilbilti ani qabee gara isin jirtutti bakka isin beeksisuu barbaadanitti isin nan fidaan. Galatom dhaaba. Thank you very much. That's what we know. Bakka kunoo nama beene wajjin cinqamurra dhaabaan hin jira artistii Oromooti. 2,000 odaansii erga ibsalleen ka tiraanspoortii dura si erge. Ka odaansii ergu odaa dhaabaa fooloo godhuu lakkoofsa kee ergii fi bilee achii baate gargaarsa dhaabama biratti si goona dhaabaa bira ka isaatiin yookiin keetiin gizee dhaabaa bira itti na dubbisi galgala. Yoo galgala siin tuniin boru. Maal goonaa waan ati bana amaaratti gadi hin baafnetti birrii uummata irraa guuraree ambilaashatti dur. Exactly. Thank you Galatom. Maal beta asini maaf kana dubbadhe beta biiftuu dhagaye. Maaf kana dubbadhe beta iftu biiftuu. Ijoolleen Liibiyaa keessatti Saawudii keessatti lubbuu isaanii dhabaa jiran hedduu ka gargaaraaru. Ati biyya kan kee keessa taate birri 2,000 miti birri 4,000 iyyuu du kafala na baasaa jettee kafalee kafsi baasu namni guute. Baasee ammoo bakka si godhullee ka bakka ho'i si kaa'u yookaan bakka si dabartoo ho'i si kaa'u guute. Amma bakka hojii rakkataarra ijoollee biyya Arabaa wajjin. Amma yee namni Finfinnee jiru odaadhaan odaan bilbila odaan. No, an Finfinnee jiru. Dhaabaa jechuun dhaabaan yaa I'm sorry. Dhaabaan mijattii keessaan dubbisee asliidhaan wal dubbisanii bakkitee si geessuu danda'u yoo akka mati odaan jettu bakkitee roobna qabaatee gargaaruu danda'an waan goonee bakka tokkotti goonee namarratti illee ta'u isiin ammoo you have to be honesty ta'uu qabda amantii waan amantummaa qabaachuu qabda gabbaatee dalagattee isin mul'achuu qabda. Biiftuu dhageette? Dhagee. Ati 2,000 maaliif yaa erganii akkaawuntii kee hedduu qabate akkaawuntii keessirraa birriin 2,000 sun hin dhabamu dallaala ofirraa kafalii baay'ee dhaabaa keessa lakkoofsa walii ergaa. Akkaawo dhaaban bakka tokko ta'a kottaa kun ofiisa Abu Muraadis hojjeta birrii anaaf walitti sii qaba kasii guuru Oromoodha barbaaddu biyya keessatti dalagatta barbaaddu mootu Dubaay deemtaa jechuudha. Ila yaada isaa salaalee maal jedha baay'ee jennee dadhabnee diddee jedha kun yaada isaa salaalee mee seensisaa yoo namni jira jalaa maal goonaa seensifna kanuma yoo isin gabbaateetti hin dhufte hin gargaaramuun baay'ee homaa gochuuf hin dandeenye. Dhiisaa amma nama taqaraanii kana gabbaate malee namni si gargaaru. Seifuu sanii miti seifuu. Biiftuu qoyin dubbadha. Ila dhaabaa jechuudha. Amma ati ani akkaawuntii kiyyarraa ani iteemii hin qabu warra galgala baasuudhaaf jechuudha. Ati immoo yoo iteemii qabaatte birrii 2,000 sana naaf dhiqootu too achi booda na fudhattee deemu. Inuu amma tana jechuudha. Dhaaba akkas godhatu. Iddoo jirtutti ila waan tokko bilbila kee ergiif dhaaba amma. Ani lokeeshiniis ta'e bakka kamis ta'e dhufee si fuudhaan Finfinnee keessa bakka kamuu jiraadhu si fuudhaan rakkoon qabu. Ani kabiraa qaama seeraa qabadhee achi si baasuu qaama seerattis qabadhee achi si baasuu nan danda'a wanni barbaachisaa yoo ta'e hin cinqamin hin dhiphatin waa si dhiphisuu hin qabu. Kallattii maal. Garuu immoo uummanni si gargaaru ani ergasii nama namootanii dura nama dhabeetan hin boodee nan dide. Egaa mana manaa gootanii amma tana dhaabaa iddoon kun karaa Magganaanyaatti. Erga Magganaanya geechee immoo yoo isaan didan naniyyaa namni akkanatti hin godha. Yoo isaan sanatti moodanii jechuudha. Akkasiin ani tooftaa siidhaa dhaggeeffadhu qashti tooftaa siidhaa dhaggeeffadhu waan gootu tasa suuqii fa'aa yoo baate naannoon kun bakka kamii jedhiitii warra onnoo gaafatu warra suuqii gaafatu. Suuqiin bahu micoo isaan isantu baa suuqii anaa miti ani mana keessa na baasanii. Isuma sassobiitii gaafadhu isuma sassuuta jedhii teeknikaan gaafadhu. Sila kanaaf wanni katama keessa walii bilbilaa. Asni galgala deebinee dhufna yoo rabbi nagaan nu baase yoo waaqayyo immoo waan itti murteessu rabbi beeku hundi keessa. Manimni maqaa dhagaree lam lookeeshinii ergaa bifti yoo tolaan hin baafne biiftuu lookeeshinii waan jedhamu beektaa. Ila waasaapii fayyadamtaami lookeeshinii akka itti fayyadamtu sittan himaa akkaataa itti na ergitu sittan himaa lookeeshinii keetiin na dhufa. Galatoom. Ila yoo tolaan namitti hin galchidhii yoo tolaan dandamee baate 2,000 kafaltanii baate. Yoo bahu baattellee biyyi seera qabdi homaa rakkoon hin jiru humna hin baata rakkoon hin jiru sodaatin. So yoo ati baatee dhaabaa wajjin bakka tokko dhuftan ani mootu waan tiraanspoortii uummata irraa walisii qaba. Abu Muraan kunooti yoo biyya keessatti dalagachuu barbaadde biyya keessatti dalagatta yoo biyya keessatti dalagachuu hin barbaanne mootu Dubaayin kun Abu Muraan hiriyyaa kiyya nama hunda beeka sii fixaa jechuudha. Ati sumurii tokko sokkiisa keetii hin baafne. Deemta Dubaay deemtee dalagatta ture.
Ayyi amma galgala deebinee dhufna bakka amma hin baana lamaan keenya. Ayyee deema dhaabaa gargaari. Deessaa bilbili dhaabaa. Ayyee. Follow deebis follow godhiiti akkasitti warra wal dubbisu. Abu Muraad illee follow godhiiti deebisif. Maali bakka balakka. Deem bayi dubbisi. Abu Muraad keessaan na dubbisaa dhimma wal fakkaataa akkana harkaa qabaa please. Maali beekta asili hin maraanne amma nu maraannee jirra. Neera amma ofiyyuu like asin rakkina jedhamu caa kaani asi guurani. Liibiyaan akkas, Saawudiin akkas ijoollee fixaaranii horii hagana guura ima guuranu. Kun waan akkana kana waan gabaabaa biyya keessa jirutti Ijoollee dhagaraa nama nyaatti odaa beektaa ijoollee dubartii. Waraana abbaan qabu jettee garaan. hin beeka seefuu bar seefuu hin beeka. Hireetu rakkisee akkam godha. Isin atilees yoo taate biyya keessa jirti. Ijoolleen biyya keessa hin jirre akkas nu rakkisaara horii nurra guuraan dhee bariisaa maali? Mucaa Liibiyaattuman tokko argitanii qullaa. Oi maaltu maal ta'e odaa mucattii tana kanaan dura anatu fuudhee asii haati faatee fuudhii Finfinnee geessettee paaspoortii illee akkasi baasnee fi COC illee baasatte amma hoo maal taate? Amma mana namaa asili mee himiif mana namaa hojjattii Finfinnee keessatti Oromoo ta'uu beennaa warri tarkaanfii hedduu waan hin taane akkas akka fobbisa. Ammaa miti waan duri achii as qarqaarree jirra asuni ammaa miti galchaan hime. Isi jechuun mana namaa kan dalagaa turte dura ammaa miti. Ammallee mana namaa jirti beektani ammas mana namaa jirti. Abu Muraadaan hin beekaani bar mucattii tanaan asii fuudhee mana namaa sanii baatee bishooftuu nama bira dhuftee asii fuudhee Finfinnee geessee Burraayyuutti ragaa baafattee ragaa biyya alaa deemuuni haati faateen akka kennitee achi boodaan Burraayyuu mana namaa teettee ragaa kana hunda baafattee Samboda Mubaaraktu birrii walitti qabeef Mubaarakiin kenna kun jechuudha. Birriin isa bira jirti. Oda waan beekuuf haasaa jira. Achi as hiriyoota isii bira ammoo mucaan amma bahee kun hin beekaa Burraayyuu jara bira teetti. Guyyaa muraasa hafeef deemuuf COC illee fixatteerti. As chokkaayii baafattee. Amma ammoo mana namaa hin jirtu. Asili maal jetta waan akkana kuno Jamiilaan dubbatte. Miitirra jirta asili miitirra jirta. Dhaaba qoy dhaaba mucattii kana waliin qarqaaraan turre hin beektu. Ani beerruma argaa jira iyyuu Jamiila. Okay, turi anatu beeka Jamiila eeginatu sitti hima. Eenyudha? Asli. Wayye ana jira eeginatu beekaan. Akkam ture beektaa odaa? Mucaan kuni jalqaba Mubaarakiin biratti arge guyyaa tokko isii bootti. Jechuun teettee asumarra bootti. Viidiyoo fidanii teetti. Na mallaqa guurree fi ala ergaa jedhe Mubaarak. Guuramee jirallee mallaqa jennaan naaniin mallaqa xiqqoo gugguurree ana taanee abbii rabaa fa'aa taanee gugguurree achiin meeqatu hanqatee mucaa kana ijoollee daa'imaa fuula Oromoo fuula namaa duran dhaabinaa maal taate naan ala deemuu barbaaddi naan jedhe Mubaarak. Jennaaniin guurtanii fi guurree meeqa hanqataa naan jedheen. Qarshii 40 qofa nu hafee naan jedhe. Nama kadhachiisinaati buusa anatu kennaa fi 40 jedhee Mubaarakiin. Achi buusan gastirraa. Deemee 40 galchee fi gaafa dhufe Mubaarakii I don't know akaawuntii irratti galinatti fakkaata mallee inni Mubaarakii miti ani abbaa ta'een beeku mataa ergee fi risiita ergeef jaraama. Xiqqoo turee torbaan lama sadii booda gaafa dhufu mucaan kun biyyuma keessa argame mallee ima jirti. Amaanaa namootatti kennee kunoo isatu geessaa fiizaas argame biyya ibaluun bira deemti Dubaay mana akkanaa nuun jedhe ayyee jenneeni mallee inni guutame jennee biraa tar. Xiqqoo turee mucaa kana amma. Nagaasaa kana Dr. Nagaasaa kana galchiisa kana bira ture dura laa. Nagaasaan sirriitti beeka. Turi qajeelatti beeka Jamiilaa eegisitti beeka. Ibsaa fixadhu. Gaafa kana lakkoofsa na ergitee dubbisee nama bilbilee fi maal taatee. Lakkoofsa tokko barreessa jala kana. Haati faatee anatti amaanaa kennitee bishooftuu fuudheenii Finfinnee sagantaa kiyya malee geesseeni ragaan hundi paaspoortillee ragaan hundi nu bahee fi jira. Nagaasaa sirriitti beekaa Nagaasaa bira turte mucattii. Eegi ka Jamiilaa hin fita dhaabdu. Qafaayidha jechuu barbaaddanidha isin. No akkas miti asli. Eegi akkas hin deemine.
No akkas deemaa hin jiru dhugaa maaliif haqa Murtiin akkas deemaara bakka Akkas fakkaatti. Akkas niin jedhe isa fakkaataa jirti yoo dubbinam. Seefa akkasii No, miti. no, no, akkas fakkaataarti maali beekta asili. Ila waan Jamiilaan jettee fi waan ibsaan jedhurraa dhaga'i. Sirri seeraan qalbii. No na hordofaa kaan amma waan Namni diraamaa barate. Akkasiin geette. Please. Eegi amma hin fixadha na fixachiis. Birri 40 naan qatee naan jedhan. Ayyee 40 sii galchaa bayii gastii kanarraa hin kadhatini jedheen ayyee naan jedhe. Galchinee fi Mubaarak hin birriin geettee fiirtii jedheen. Een fudhattee naan jedhe. Amma mallaqni si guutamee jedhe. Ji'a tokko eegee gaafa hin deebisu mucaan kun ammas gasti mana maara deemti. Maal taate biiftuu jedheen innaaniin mucaan gaafa mallaqa anaa fi mucattii takka qofa turraa cufe mucaan takka ijoollee ambooti. I don't know biyyasi 35,000 galchaa jetteen. Amma birrii san hanqattee maal siin jette mucattiin sun jennaaniin hangaafsan ijoollee amboosee akkas jedhee ati ijoollee warra salaaleetii Kuna Mubaarak dhume. Otu Mubaarak. Fiidhaa Mubaarak iyyaa qajeelatti beeka inni. Naggaa bira turte naggaan hin beeka. Isaayyuu namni naggatti kennee Mubaarakii. Ibsaa fixa dhume santee tana dubbiin oolla. Ay qoya ibsa mal waa fixataa miti. Mubaarak birrii intala waliin guurtee isa goota. Yaa Rabbi nagaanu baasi. Mube. Qoy odaa. Qaffaayi ta'uu baatan adda baatan ana beeka maal isin galche. Mubaarak birrii mucayyoo haadha abbaan qabne biyya alaas yoo fayyadanii guurtan eessa goote birrii biiftu. Maal maqaan isaa tokko ibsaa kana ka gargaare gaafa sana birrii kuma haga ta'e nu hanqatee jennaan galatoomu nu cufee. Afurtama ergee muraadha hin jennu Mubaarak. Dubbachuun barbaadne ati dubbadhu malee maalan dubbadha gaa. Maaliif deemuudhaaf deeree mucayyoon? Akkaawuntii siirratti ergee fi umurii siitu maallaqa gahaaf darbaa guurree fi dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi gahaaf darbaa guurree sana booddee yaada tokko wayinaa fiddee yaadni siinaa fiddee boru dhaqeetiin jedhee paaspoortii kee baafadhu viizaa chumaan ergee waa hunda xumureeraaf yaada. Dhaqeetii nagaasaa bira naa dhaqi nagaasaa rakkadhuuti hojii qabdu dhiisiiti. Kana naa fuudhi. Deemiti naa fixii fi borjannaan ishi jennee gastiirraa wal buufnee biyyan jiraanne yeroo sana danuus dubbachuu hin danda'u cuuree baanee boramtamuu isaa isiin bakka biraa jirti. Achumaan nan dawwale. Nagaasaa fixeettaa fi ennaan hin dhufne mucaan nan jedhe. Nan dawwalee fi gura siittan cufiyyuu. Eessa jirta ennaan intaloo gaafa an bira ture Qoya eenyuun buusee seensisa. Odaatee deemta. Bira ture sananii dubbisuu dhaqeennaan. Intaloo dubbisuun hin qaqqabu maal amma deemaa jirta moo dhattee paaspoortii akkati baafattuu fi maallaqa har'a hanqate jennaanii ibsaanii sii galche maallaqa paaspoortii birrii 40. Maal gochuu dhattee deen gura sii taate aalee cufe jechuudha. Kanan dhaqisiin jedhe nagaasaa bira. Deemte bakka biraa ta'u jedhee cufe aalee jechuudha. Achumaan ofirra deebitee jedhanii ani hin barree. Akkuma ta'ettu paaspoortiin bahee jechuun naga'e. Yeroo paaspoortiin bahee ka'u immoo biraa ta'e maal maqaan isaa yeroo paaspoortiin bahee ka'u waan haasaa xaxaa dubbaa kana dandeenyu dubbadhu beekta. Paaspoortii yeroo bahee ka'u umuriin sii hin geenye. Umuriin sii ji'a sadii moo maalan qataa ammala paaspoorticha kan itti bahee jechuudha. Bakka ji'a sadan kana taa'ee bakka jedheetanii dhiisi ilaa astagfirullah. Dhuftee Mubaarak jettee gastii irratti boosse. Maal jette? Ani bakka biraame akkasuma tasfaa godhetti. Maal taate biiftu? Akkasii dhukkuba akkanaa qabda naan jedhanii dhukkubichi immoo biyya biraa nan geessu jennaan maal wayyaree na yaalchisaa deemee akka gootu hin jedheen kunooti miti waraqaa ittiin dhukkubfate gastiinumarraa gadi buuseen dhaqeetii gattee naganaamii koo qabdaa waraqaa ittiin dhukkuba qabda jedhame naa ergiin jedheen ergiteettaa dhiifteettaa keessani gaaffii waraqaa ittiin dhukkuba qabamte naa ergiin jedheeni sana booda dawwalee gaafannaan mubee baga gammadde akkas naan jedhee doktorri wayii akkasii nama tokko wantoota akkanaa mul'ata maal laan jedhee nagaan ta'e immoo jette. Yaa Rabbi galata kee deemuun isa ta'u deemuun isa hafu baguma mucaan nagaa taatee jedheen amma immoo umurii jedhame. Umuriidhaa ji'a sadii si'a fa'aa Mubaarak intaloonni ga'aa saame nan himatame ta'ee himatamaa ta'e hin dhiyaadhe ta'ee galateeffatamaa ta'e hin beeku gatti ta'eefi hunduma dubbannaa jechuudha waa dhufachuu beeku gaafa haasaan kaate haasaan kaasu gaafa namni kaase garuu nan fixaa jechuudha. Mubaarak maallaqa argadhee kanarratti xiqqoo naa dabalchiisiiti
mucattii an bira taa'aa ture galatanarraa qabdi isiillee gargaaruun barbaadaatti maali biiftuu koo ummanni boo'ee boochisee walitti sii qabaa jira argaarta maallaqaa deebi'ee immoo hiriyaa keessanaaf maallaqa gaafachuu ani hin danda'u.